Bankiin Bunaa distriktii Adaamaa guyyaa ayyaana dubartoota addunyaa akka addunyaatti waggaa 115ffaa akka biyyattiitti waggaa 50ffaaf kabajamu sababeeffachuu mana barumsa Gooroo sadarkaa lammaffaaf meeshaalee qulqullinaa fi barnoota deeggarsa taasiseera. Hojii gaggeessaa Baankii Bunaa distriktii Adaamaa obbo Shihuneeny Tarrafaa bankichi biyyattii gama faayinaansiitiin tajaajiluun cinaatti dubartoota gahoomsuu fi deeggaruuf sagantaa akkanaa qopheessuun deeggarsa taasiseera jedhan. ቡና ባንክ እንደሚታወቀው akkuma beekamu baankiin bunaa baankii abbaa mul'ata hedduudha. Qaamolee hawaasa hunda kan hammate ta'ee keessattuu dubartiin haadha, ijoolleedha, haadha warraadha, akkasumas dubartoonni waan hundadha. Kanaaf guyyaa har'aa akka distriktii keenyaatti dameelee keenya Asallaa, Dirree Dawaa fi Adaamaatti deeggarsa kana taasisneera. አሰላ ላይ ድሬዳዋ ላይና አዳማ ላይ ይሄንን ዝግጅት አድርገናል። itti aanaa dura bu'aa mana barumsaa Gooroo sadarkaa lammaffaa barsiisaa Dagguu Laggasaa deeggarsi godhame kun hojii baruuf barsiisuu mana barumsichaa kan deeggaruudha cimee itti fufuu qaba dhaamsa dabarsan. Deeggarsi godhame kuni yaa ijoollee teenya tokkoffaa ni sisi'eessa, ni jabeessa. Barattoota qofas miti amma barsiisanillee fedhii toratee jira, kitaabnillee nu kennamee jira. Naannoo kitaaba gara 40ti gosa adda addaatu nu kenname. Kanaaf baankiin kun dhuguma misoomaaf baay'ee tattaafata jechuun waan misoomni hojjetamu misoomni kun akka galmaan ga'u baay'ee tattaafachaa jira jechuudha. Kanaaf inni kun baankiin kun illee muuxannoo yookaan immoo hojiin hojjete gaarummaa waan qabuuf kun illee muuxannoo isarraa fudhatu akka fudhatan jedheen dhaamsa dabarsuu barbaada. Dubartoonni mana barumsichaa gama isaaniitiin deeggarsi kun dubartoota sababa garaagaraatiin mana barumsaarraa akka hin hafne kan deeggaru waan ta'eef galatoomaa jedhan. Deeggarsi kun deeggarsa baay'ee jajjabeeffamudha. Kanaaf immoo baankiin bunaa deeggarsa nuuf godheef kana baay'ee galateeffanna. Deeggarsi kun immoo mana barnoota keessatti dubartoonni akka meeshaa qulqullinaa dhabanii akka mana barnootatti akka hin hafne kan deeggaru waan ta'eef baruuf barsiisuu keessatti deeggarsi kun faayidaa baay'ee qaba jedhanii yaada jechuudha. Baruuf barsiisuu keessatti dubartoota akka laayibirarii galanii qo'atanii fi yoo dubartoonni lagguutti dhufu immoo bakkeen hin jira bakka isaaniitti immoo qulqullina kan itti gaggatamu moodisii waan jiruuf deeggarsa waan gootaniif galatoomaa jenna.